asii kan magaalaa ba'ee yeroo isaa qisaasechee maallaqa isaa fixee abbaa dhimmaa wayii seektararra deemee eegaa oolu sun har'a garuu qaama ofiititti dhufee wannumti hunduu wanni inni barbaadu asumatti argatee maallaqa baasii tokko malee yeroo isaa qusatee asumatti qe'eesaatti tajaajila gahaa argatee kara manaatti itti deebi'uutu jira jechuudha. Qotee bulaadhaan bakka iddoo kana dhufee waan adda addaa tajaajila argachuuf kan dhufu namni barate namaaf yaada dafee nama keessa amtanaan dura jiranillee nama yaaduu oduu hin ta'in dandeettiirraa wayin immoo dafanii akkaataa nama keessummeessanii humna barate humna gahaa waan hin taaneef xiqqoo kan nama tursiisu waan ta'eef kan nama hin barateen tajaajilamuun ani baay'ee jijjiirama guddaadha. Tajaajilamuu dhufee abbaan dhimmaa tokkollee baay'ee asitti yeroo fi qisaasechaa oola. Har'a garuu akka dhufeen keessummaa'ee deema. Ganama hoo dhufuu baate sa'aa booddee hoo dhufee haga 11 hin keessummaa'ee gala. Haasaa mootummaa fagaatee ture akka uummata keenyatti gadi siqu itti yaadee qabeenya baasee humna namaa 50,000tti siqu akka Oromiyaatti gandarratti ramadee tajaajila akka gandatti gadi bu'u. Dhimma kamiifuu hoggansi uummanni keenya godina aanaa akka hin deemne. Mootummaan gandaa kun fulbaana darbeerraa ka'ee erga hojiitti galee asitti qabatamaatti Oromiyaa keessatti jijjiiramni qabatamaan mul'achuu eegalee jira. Mootummaan ijoollee keessaniin gandarratti hundaa'e kun haala kanaan isin bira gahee jijjiirama qabatamaa keessa galuu isaatiif baga gammaddan isin jechuun barbaade. Yeroo ammaa kanatti bara kana keessa jechuudha haala gaariidhaan fayyadamaadha kan jirru. Tajaajilamaan tajaajilaan sa'aatiitti fayyadamee yeroon hin gubatiin otoo sa'aatiin hin qisaasain itti fayyadamaa jirra jechuu barbaade. Dur deddeebiidhaan iyyuu baay'ee rakkanna. Deddeebineeyyuu hin argannu. Taa'anii nuun erganii waajiratti hin argannu. Yoo waan dhimma keenya dafnee hin eeggannu. Yoo xinnaate wanta xinnuuwwan nama mudatetti ji'a 3-4 joorra. Hawwaggaa jiru iyyuu jira. Amma immoo hiika nu godhate jennee itti gammanneerra. Waanuma dhaqeefsan iyyuu galmaan gaachuu waan hin dandeenye jira. Dhukkubsataan jira. Jaarsoliin dadhabaan jira. Ala dhufee qe'ee keessa nu wanni jedhu nu gammachiisee waan barbaanne itti mannee waan barbaanne ooluudhaaf gammannee fudhanneerra jira jechuudha.